gochoota maatiin raawwatu garuu immoo xiinsammuu ijoollee kan miidhu maal faayettee yaadame waanuma beektu natti gochoota maatiin raawwatu kan ijoolleen miidhu fakkeenyaaf kanneen akka amma maatii tokko keessatti obboleettiin takka cimtuu taate takkallee homaa miti akkas mara cimtuullee osoo hin ta'in yoo barnoota irratti qabxii gaarii hin finne ati akka obboleettii teetiin taatu barnoota hin dandeessu isii si caalte baroo jedhan ijoolleen sammuun isaanii tuqama. Ani danda'u obboleettii tiyyatu na caalaa kan biraa immoo yeroo qormaata argatanii qabxii san immoo ijoolleen xiqqaate guddate maatiitti agarsiisuu barbaada waan ta'eef yeroo dhaqanii maatiitti agarsiisuuf barbaadan maatiin irra caalaa akkamitti kana dhabda akkamitti hin qo'attu maal jedhan akkas jechuurraa yeroo jalqaba qormaanni dhiyaatu san ijoollee keessan gargaaruu maatiin cinaa dhaabbatanii bakka isaan dhibe ijoolleen hin qo'attii cimtuudhaan qo'attii jedhanii dhiisoo osoo hin ta'in akka isaan qo'ataniif hin qo'anne bira dhaabbatanii ilaaluun dirqama. Kanaaf xiinsammuu ijoollee tuquurraa dura waan irraa eeggamu bahuu qabdanii. Qabxii haga fedheellee yoo kan deebisu ta'e sanuma irratti cimsitanii gaariidha jabaadhu garuu fuulduratti kana fooyyessuu qabdaa jechuu qabdan malee akkamitti kana dhabdoo jettan sammuun ijoollee ni tuqamaa jechuudha. Kanaaf ijoollee waan argatan irra jajjabeessa gara fuulduraatti immoo qabxii gaarii akka fidanitti cimsitanii qo'achiisuu qabdan malee akkana fidin akkanamaa fidde jechuun hin qabdaniin jedha. Baay'ee gaarii.